Divisionan keessa ani gommatti daladhe gara 1965 maayyee keessa daladhe. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo jedhamu namni manzuuma gorsa waa'ee diinii irratti dabarsu kan afaan Oromootiin isin beeka. Seenaadhumti keessan aartii keessatti mee maal fakkaata? Ba'aalii abbaan koo abbaa isaaniirraa fuudhatanii natti dabarsanii ba'aa lama, tokko ba'aa sabummaati, tokko ba'aa amantiiti, ba'aa lachuu ba'aadha. Quuqaa sabummaa kana waan hin qabuufi dhaabaa bilisummaa Oromoo keessa kan inni ture. Egaa bifa walleetiin haa ta'u afur isaanii kan jedhu namni dhugaadha kan jedhu hojjeteen ture hin dhiifne egaa. Maaliif jennaan aartii sunan dhiisuutu man dhiise gungumaa ta'uu ta'a. Kanarraa ka'uudhaanii manzuumaa namoota dur walaloo hojjetanii lafa kaaniin hojjeta ture. Har'a afaan Oromoo 31 baaseen jira jechuudha. Gara manzuumaa kanatti gaafa dhuftan immoo jalqaba maal hojjettan mee sana booda akkamittiin itti fufaa deemtan? Amma afani dhufee bakka manzuumaa hojjechuu ga'utti nama walaloo barreessu ta'uu koo hin arganne sagalee Sheek Kadir Gabbaraa kan jedhamu dhaggeeffadhee Rabbi argamaadhaa yoomillee dhabamu kan kaatuma jiru haarawwan jedhamu abaditti afaadhaa badiif hin argamu ofin dubbataadhaa hawaasaan jiru kamu Khaliqni garagaraa waatti nakkeeffamu obbaadha inni wayitti naajamu inni tokkichuma karoon qabu ilaahi nastaghfirullah al-azim lillahi. Kana hojjetee keessan booda of argadhee ofii kooti baasuu jalqabe gaa jechuudha. Sana booda baay'ee naaf dhaga'ame gaa. Kan namaaf barbaadu dhiisin ofuma kootitti fufee jechuudha. Manzuumaa keessan hedduu isaanii akkan caqasetti dhimmoota diinii islaamummaan alatti illee waa'ee jiruuf jireenya uummata Oromoo ni ibsitu. Kana maalirraa kaatanii gootan mee kana akkamittiin ilaaltu sin? Dhukkuba qoricha utuu qabu dhabee jaalala jireenya takaalee nu qabe kaleessaan garaatti of ta'uun nu dhibe ummata biyya isaa utuu qabu dhabee durollaatti yaa'ee jiraatu ta'abe roorroon jalaa namni achitti hin dhaqqabe jireenya sarbame buqqa'uu jalqabe waan waggoota dheeraa ta'abbate dhabee kan akka raarraana qabe waan dursoo qabu taanaani egaa kana jireenyuma barreessuudha wama hawaasni keenya ta'e barreessuudha edaa hawaasa kanarratti akkanatti jiraada jedhanuufani. Hojiiwwan haga ammaatti hojjettan keessaa kan daranuu isin gammachiise kamidha jettu meesin? Miidiyaan biyya keessaa yeroo buqqaatotaa jijjiirama sana keessa nam tokko dhaqee ilaalle hawaasa dhokataa sana baddaa karaa hin qabne aanaa sawweenaa quntee bakka jedhamtu jechuudha. Sana dhaqee yeroon dhaqee aayyoo guddoo mukarra ciiftu kan nama siidaadhu hin qabne haadha ilmoo mukarratti deessee ulmaa mukarra kan waan nyaattu hin qabne hoosifatti ulmaa ciiftu hawaasa sana gaafan dhaqee argu anaaf akka tokkoffaati.